Shamarka fuunee hordoftoota qubee TV guyyaa irraa sagantaa addaa isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Sagantaa keenya addaatiin barreessaa kitaabaa Sa'aa Ibidda Dhaltee Boriifam Baacaa qabannee dhiyaanneetu kan nuti jirru dhimma kitaabicha keessatti ka'e akkasumas immoo dhimmoota isaan wal qabatu hedduu isaa kaasnee mari'anna. Akkuma isin yaadattan kitaabni kun beekamtiiwwan garaagaraa argateera. Kanaaf dhimma sanallee kaasnee kan waliin haasofnu ta'a. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'aa kan isiniin jedhu Mubaarak Bashirii waliin tura. Bagana gaan dhufte. Bagana gaan nu eddanii. Kitaabni kee Sa'aa Ibidda Dhaltee jedha. Mammaaksa Oromoo keessattis Sa'aa Ibidda Dhaltee arraabuu fi abidda dhiisuuf immoo ilmoodha jedha Oromoon. Mee gara kitaaba kanaatti tun dhufine namoonni kitaaba kana dubbisan jabeessanii si beeku yaada. Kitaabni kee baay'ee jaallatamaadha. Anis dubbisee baay'ee natti toleen dubbisee asoosama dheeraadhas. Utuu gara kanatti hin dhufin Boriifam eenyudha? Eessatti dhalate kan jedhu irraa kaanu an Boriifam jedhee si waamuun natti ulfaata bakka itti dhalatetti qellem jedhamee beekama. Mee achirraa kaanu. Tole baay'ee gaariidha. Dursitanii afeeruu keessaniif guddaa godheen isin galateeffadha. Boriifam Baacaa Oliiqaan jedhama. Naannoo magaalaa Dambidolloo irraa kiiloomeetira almost kiiloomeetira 3 kan ta'u mandara takkattan dhaladhee achumatti baradhee achumattan guddadhee mana barumsaa haayiskuulii qellem sekendari iskuuliitti baradhee achumarraa ka'ee asiin jira jechuudha. Mee yaadni kitaaba kana barreessuu akkamittiin dhufe? Ijoollummaa marraa fedha barreessuu qabdamoo akkamittiin gara asoosama barreessuutti seente? Yaadni kitaaba kanaa akkitti dhufe jalqabaa hawaasa kee keessatti waan baay'ee ilaalaa guddattaa. Waan ati argitu kaan taajjabdaa, kaan itti gammaddaa, kaan itti gadditaa. Sanumarraa ka'ee waan nan taajjabbii koo kitaaba ta'a jedhee tun taan akkasumatti tun kutaa 8 baradhu taajjabbii koo waa tokko nan barreessan ture. Osuman barreessuu utuman barreessaa deemu taajjabbiin kun hin kuufame. Kitaabota asoosamaa dubbisuu nan jaalladha. Kitaabota asoosamaa nan dubbisaa. San booda obboleessi koo barreeffamoota tokko ilaalee ati barreessuu dandeessaa. Utuu barreessitee gaariidha. Barreessuudhaaf dandeettii qabda naan jedhee sanumarraa ka'ee yaadannoo wantoota tokko taajjabbii koo yeroo ijoollummaa kutaa 8 irraa ka'ee barreessaa ture kana walitti qabee nan barreessee. Kanumarraan gara barreessuutti dhufe malee baay'ee isaa yaada keessaan qabun ture. Obboleessa kootu ati barreessuu dandeessaa jedhee waan inni na kaaseef itti seenee dhuguma immoo barreessuun natti tola. Haaluma kanaan barreessuutti seenee jechuudha. Ogbarruu baratte moo? Ogbarruu hin baranne. Gaafan gara barreessuutti dhufu kitaaba erga jedhamee ergan kitaaba kana barreessuu jalqabee asoosama jechuun maal jechuudha? Caacculee akkamii qaba? Akkamitti barreeffamuu qaba kan jedhu immoo Google godhee argadhee akkaataa kanaatiin hojjedhe malee kennaadhumaan yoo ta'e malee ogbarruu hin baranne jechuudha. Yeroo baay'ee ogbarruu barataniifis barreessuun barreessaa ta'uu dhiisuun hin danda'ama. Garuu immoo waan kaleessas keessa bulee barreessitee hawaasa keetiif immoo bu'aa waan buusu kennuun namoota hedduu irratti mul'ata yeroo baay'ee. Namoonni barreessan hedduun isaanii waan hubatan waan beekan irraa barreessu baratanii qofa miti. Mata duree masaatu ulfaata achirraa kaan. Sa'aa Ibidda Dhaltee jedha. Mata dureen isaa Sa'aa Ibidda Dhaltee jechuun akkuma ati durattuu kaastee harraabuudhaa fi inguba ibidda dhiisuudhaaf immoo ilmoodha. Sa'ii ibidda dhaltii tun taane kun jechama Oromooti. Oromoon gaafa dubbii tokko garatti qabu dhabu dubbii wayitti seenee garatti qabu gaafa dhabu Sa'aa Ibidda Dhaltee taaneedha. Dubbichi Sa'aa Ibidda Dhaltee ta'eedha. Jechoota akkasii fayyadama jechuudha. Jechoo waa tokkotti seenee dubbii wayitti seenee furmaata isaas fala isaa gaafa dhabu jecha akkasii fayyadama. Kitaabni kun waan akkasii of keessaa qaba jechuudha. Kontentii akkasii qabiyyee akkasii of keessaa qaba. Sanumarraa ka'eetu kontentii isaarra dhaabbateeti kan Sa'aa Ibidda Dhaltee mata dureen jedhu kennameef jechuudha. Dhiisuuf isin ulfaate? Qabachuuf isin ulfaata jechuudha. Rakkisaadha. Haa ta'u gara keessaatti gaafa seennu kitaaba kana asoosama dheeraa akka inni ta'e peejii fuula 460 ol kan inni qabu seenaa dhugaallee of keessaa qaba jedha. Kitaabicha dubbisee
seenaa dhugaan fakkaataa an jecha haasoftaa akkasiin argee akkasiin ta'ee bakka akkasiin deeme jettaa seenaa qabsoo Oromooillee of keessatti hammateetu kan inni jiru. Hagam seenaa dhugaa of keessaa qaba kitaabni kun moo uumteedhuma wayitu barraa'e? Baay'ee gaariidha. Kanaan wal qabsiisee illee namoonni baay'een seenaa keetii kan jedhan illee jiru. Akkuma jette seenaa dhugaan achi keessa jira. Kun baayogiraafii keetii moo akkam warri jedhanii shakkan illee jiru. Kun maaliif jedhama yoo jette iddoo dhaloota koo Dambidoolloodha. As keessatti nam fakkiin moggaase nam fakkii ijoonii fakkii dhaloota isaatii Dambidoolloodha. Akkuma jette nuyi jedheetan fayyadame. Yoomessisaas Dambidoolloodha. Maaliif ta'e yoo jette yoomessa isaa maaliif akka Dambidoolloo filadhee Dambidoolloo bakkan itti dhaladhe bakkan itti guddadheedha. Seenaa Dambidoolloo nan beekaa. Kanaaf waan beektu tokko barreessita. Seenaa Dambidoolloo waan sirriitti beekuuf dogoggora seenaa hin uumu jedheetan yaadee Dambidoolloo filadhe malee seenaan kun baayogiraafii eenyuyyuu miti jechuudha. Seenaa kiyya yookaan seenaa nama kamiyyuu miti asoosama. Asoosama dheeraadha malee baayogiraafii miti. Seenaa kiyyas miti, seenaa nama biraas miti jechuudha. Asoosama dheeraadha. Dambidoolloo kan filatameef immoo waa'ee Dambidoolloo sirriittan beekaa. Waan beektu tokko gaafa barreessitu immoo dogoggora seenaa hin uumtu jechuudha. Nuyi jedhee yeroo fayyadame immoo barreessaan kitaabaa tokko asoosama yeroo barreessu karaa ittiin dubbisaadhaaf itti himuu qaba jechuudha. Karaa ittiin kitaaba isaa kana dubbisaatti karaa himuu qaba. Karaan ittiin himu kuni ija jedhama. Afaan ogbarruutiin ija point of view jedhama Ingiliffaanii. Ija jedhama karaan ittiin dubbisaatti himu jechuudha. Lamatu jira. Kanneen sadii jedhanis jiru iji kun jechuudha. Ija nama tokkoffaaf ija nama sadaffaa jedhama. Ija nama tokkoffaa keessatti first person point of view isa jedhan sana keessatti ani jedheetu barreessaan nam fakkii uummate sanaan nam fakkii barreessaan uummate sun nuyi jedheetu dubbisaatti himaa jechuudha. Ija nama sadaffaa keessatti immoo inni, isheen, isaan jedheetu nam fakkii barreessaan uummate sun dubbisaatti himaa jechuudha. Kanaaf kitaabota baay'ee yoo fudhattanii ilaaltan amma godaannisa yoo fudhattee ilaalte ani Abdiisaa Soolaniin jedhama jedhee ka'a. Barreessaan isaa Dhaabaa Wayyeessaati. Dhaabaa Wayyeessaati barreessaani. Nam fakkiidha jechuudha. Nam fakkiin isaa Abdiisaa Soolan ani jedhee kan haasa'u barreessaa otoo hin taane nam fakkii barreessaan uummateedha jechuudha. Kanaaf saayinsii ogbarruu eegamee akkaataa akkasiitiin filatamee haasa'ame malee kan jedhameef sababii kanaaf malee seenaa kiyya wajjin illee waliin qabatu sababa kanaaf malee miti jechuudha. Asoosama dheeraa uumeedha jechuudha. Uumee gaafa barreessitu immoo seenaa dhugaa hawaasa keessa jirutti dabaluun dirqama ta'a. Haala dinagdee naannoo sanaa, haala hawaasummaa naannoo sanaa, haala siyaasaa yeroo sanaa itti dabaltee fayyadamuun dirqama. Asoosama jechuun seenaa dhugaa jiru tokko itti dabaltees, irraa hir'istees, bocitee akka dubbisaa hawwatuu danda'utti tolchitee kan dhiyeessitu waan ta'eef seenaan dhugaa achi keessa jira. Nam fakkiin as keessa jiran garuu addunyaa asoosamaa kana keessatti qofatti lubbuudhaan jiru malee addunyaa isa nu jiraannu kana keessatti lubbuudhaan jiran jechuudha. Maan kitaabicha yeroo dubbisu waan hin beekuuf bakka itti dhalattees namootni ati maqaa dhooftullee bakki itti maqaa dhooftu naa dhufa namoota itti maqaa dhooftu naa dhufuu dide sanaaf kan jalqaba irratti iyyuu si gaafadhe bara kam dhalatteeti jirra. Ani bara 1979 dhaladhe. Ani kan jedhu asirraa bara 1983 jalqaba. Jijjiirama ibsuuf keessattuu mootummaan Dargii kufee mootummaan Addawaayii aangoo qabachuudhaan wal qabateetu namni ati yoomessaan kaastee waa'ee isaa barreessisu kuni jijjiiramoota yeroo sana magaalaa Dambidolloo keessatti mul'atan akka biyyaattis jijjiiramoota jiranii kaasteetu kan itti jirtu maaf achirraa guyyaa jijjiiramaa bara 1983 gaaf 13 irraa jalqabdee maaf barreessuu yaadde maal ibsuu barbaadde keessattuu namoonni du'uu isaanii guyyaa dhaloota mucaan dhalate yookaan an jedhame kan barreeffame keessatti guyyaa inni dhalate namoonni du'uu isaanii namoonni qaama gateettiitti nama baatanii ulfa nama deesse fuudhanii galan du'uu isaaniiti kan itti kaaste seenaan sun dhugaa fakkaata an iyyuu na gaddisiise seenaa sana dubbisee waan ta'eef
Achirraa jalqabnuuti waa'ee kitaabaatti gaafa seennu maaliif achirraa ka'uun filatame seenaan kun immoo hagam dhugaadha seenaa qeenxeen kun. Seenaan qeenxee as keessaa fudhatame uumeedha kalaqaa. Namni baay'een hin beeka seenaa kana kalaqaa. Gaafa uumee barreessitu immoo seenaa qeenxee nama tokko kan ibsu miti. Seenaa hawaasa bal'aa, uummata bal'aa kan ibsudha. Yoo seenaa dhugaadhaan nama qeenxee ibsuu baateyyuu seenaa tamma kaaste kuni seenaa gola Oromiyaa hunda ibsuu danda'udha. Sanarraa kanan ka'ee fi bara 1983 yeroo dargiin kufee mootummaan Iyaadig bakka qabateedha. Duratti akkuma kaas dargi sitti qabatee nabbara akkasumatti jira. Tokko akkuma duratti jedhe waan beektu kanatti barreessitu. Gara yoomessa isaatti gaafa dhufne bakka hin beekuun barreesse. Gama siyaasaatti gaafa dhuftus immoo waan beektu, waan argite, waan ta'uu malu haala ture. Bakka jijjiiramni dargiirraa naannoo Adwaawii waan fooyyesse qaba. Waan balleesse qaba. Achi keessatti wantoonni turan. Naannoon Dambidolloo maal ture? Siyaasaan wal qabatee. Mana barnootaa siyaasi ture maal ture? Hawaasa bira maaltu ture? Qabsoo akkamiitu geggeeffamaa ture? Waan jedhu sanaa wal qabata. Ka'umsaa bara 1983 godhachuun jijjiirama. Yeroo jijjiiramni dhufu immoo wanta baay'eetu bada. Wanta baay'eetu jijjiiramni waanuma gaarii fidee akka dhufu rivolushiniin gaafa ta'u immoo wanni baay'een wanti iddoo isaa gagadhiisu jira. Wanta iddoo isaa gagadhiisu keessatti immoo wanta baay'eetu miidhama. Sanumarraa ka'ee seenota turan. Qabsoon naannoo sana ture maal ture? Eessarraa jalqabee garamatti immoo deemee maalirra ga'e kan jedhu asoosama kana keessatti sooshaali hawaasummaan maal ture naannoo Dambidollootti. Ikoonoomikaalii yeroo sana maaltu ture dinagdeedhaan. Siyaasaan immoo maaltu ture waan jedhu sana as keessatti ibsuudhaaf jedheetan ka'umsa sana godhadhe jechuudha. Kitaabichi nama hawwata dubbisuufis baay'ee kan namaaf sifaa'udha. Sanaafis bara kana badhaasa argatee natti fakkaata. Kitaabni kun dhugaa hin beekama. Kitaabni afaan Oromoo baay'een isaa namni hin bitu. Haa ta'u malee akka carraa ta'ee kitaabni kun guyyaa eebbasaa qofayyuu naannoo koppii 1000tu gurgurame. San booda immoo kan guyyaa eebbaarraa fi mana kitaabaa hedduu rarraabse ji'a 2-3 booda deebi'ee kitaabni kun gurgurameera moo akkam jedhee mana kitaabaan irra raabse hundumaa deemee ilaaleen ture. Manni kitaabaa fixan illee jiru almost harki 75 ol dhibbentaan 75 ol akka gurgurameedha ji'a 3 booda gaafa deemu. Baay'ina hawaasa Oromoo wajjin kitaabni tokko kommii tokko gurguramee jechuu hin dandeenya. Durattuu akkan kaase kitaaba afaan Oromoo namni baay'ee kitaaba afaan Oromoo qofa miti dhiisee namni kitaaba dubbisu dubbisaan jiru namni kitaaba hin beekna tiiktookii wantoota garaagaraa fayyadama. Baay'ina afaan Oromoo wajjin wal bira qabdee Oromoo baay'ina uummata Oromoo wajjin wal bira qabdee gaafa laaltu kitaabni kophee tokko qaaniidha. Haala jiru rileetiivii madaalta waan tokko walitti dhufeenyaa waan madaaltu kan jedhe malee gahaa miti. Anillee koppii 2000 waliin maxxansine nan beeka waan ta'eef jechuudha. Malee gahaa miti namni baay'ee kitaaba dubbisuu irratti rakkoodha. Erga maxxanfamee booda namoonni ariitiidhaan guyyaa 2 keessatti nan yaadadha ijoolleen 2 miirtoo hojii jechuudha kan wajjiniin hojjennu guyyaa 2 keessatti dubbisanii fixanii fiidbaakii naa kennaa turanii. San booda bara 2016 Odaa Awaard marsaa 8ffaa irratti illee nomineet ta'ee kaadhimamaa ta'ee best of 3 keessa ture. Dhiyeenya kana Gaaddisaa Awaard badhaasa Gaaddisaa Ogbarruu Gaaddisaa irratti illee sadaffaa bahuudhaan beekamtii badhaasa argatee jira jechuudha. Waldaa barreessitoota Oromiyaatiin badhaasa qophaa'e irratti uwwisa miidiyaallee argateera. ETV Afaan Oromootiin, OBN'n, OBS'n kitaaba kana dubbisanii fiidbaakii gaarii yaada gaarii naa kennaa turan deebii gaarii naa kennaa turaniiru jechuudha. Tole seenaan kitaaba kana irra caalaan isaa ani jedhee kana haasa'amu dargaggeessa ta'eera akka kitaabichaatti. Yaada isaa nama jedhamu. Yaada isaa nama guddaa ta'eera. Haa ta'u garuu ijoollummaa isaarraa ka'ee dhiibbaa hawaasa keessatti irra ga'uudha kan baay'inaan kaasta. Namni dubbisee seenaan kun kan kooti siin jedhee jira laata. Maaliif gaafa ilaalu namootuma naannoo keenyatti arginullee dhiibbaa hawaasni haadhaaf abbaan osoo waliin fuudhin gaa'elaan alatti ilma isaan godhatan irraa kan ka'e dhiibbaan daa'imman irra ga'u rakkoo xiinsammuu hedduutu namarra ga'a.
namni seenaan kun na fakkaata na ibsa namni siin jedhe na keessaa dubbatte faa namni siin jedhe. Dhugaasaa dubbachuudhaaf dhugaa hawaasa keessa jirudha. Wanni hin barreesse fakkeenyaaf hawaasni keenya aadaa gaarii aadaa boonsaa akkuma qabu aadaaleen fooyya'uu qaban immoo duudhaa fooyya'uu qaban hedduu isaa hin qabaata. Wantoonni fooyya'an jira jechuudha hawaasa keenya keessa wantoonni fooyya'uu qaban illee jiru. Aadaa gaariin akkuma jirutti ta'ee jechuudha. Aadaa booddeetti afaanis jira. Fakkeenyaaf har'a miti malee yeroon kitaaba kana barreessuu jalqabe taajjabbii koo barreessuu jalqabe ilaalchota badaa namni abaluu sanyiinsaa faaqiidhaa siinii isaatti bunan dhuguu ilaalcha kophaatti baaf siinii faa baattatanii deemu ilkaantu natti dhuma maal faa jedhu. Garuu waan namni sun hojjetutti immoo hin fayyadamu. Kooraa fardaa yaabbatanii deemu alangaa qabatanii eenyutu hojjetaa warra isaan faaqiidhaan tuffatantu hojjeta. Billaatti fayyadamu, cuupheetti fayyadamu, eebootti fayyadamu tumtuudhaa dhanii tuffatu. Warra faaqiitii hin fuudhinaarraa intala koo ittiin heerumsiisu ilmi koo hin fuudhu. Ilmi koo tumtuu fuudhu, ilmi koo tumtuu, intalli koo tumtuutti heerumtuudha. Garuu waan isaan hojjetanitti immoo fayyadama jechuudha. Ilaalchota akkasiitu ture. Gaabii isaan hojjetanitti fayyadama. Wantoota ilaalchonni akkasii ture jechuudha. Maaliif kun ta'a? Maaliif meeshaa isaan hojjetanitti fayyadama. Intala koo ittiin heerumsiisu, ilma koo hin fuusisu jechuun kun maali? Akkuma durattuu kaastee namni tokko gaa'ilaan alatti dhalateedhaa fi ilmi koo intala abaluu gaa'ilaan alatti dhalatte fuuchuun qabu. Intalli koo immoo nama gaa'ilaan alatti dhalate heerumuun qabdu jechoonni akkasii kun jechoota xiinsammuu miidhanidha. Aadaa booddeetti afaadha jechuudha. Kana fokas godha. Maaliif kun ta'a? Aadaa Oromootiis jedhee qoradheera kana. Faaqii tuffachuun, faaqii jedhanii nama tuffachuun, tumtuu jedhanii nama tuffachuun lakki duudhaa Oromoo miti. Oromoon kan inni ittiin heerumsiisu hin jenne. Oromoon gosa tokko gosa kabiraa fidee gosa isaatti gaafa dabalu obbolaa taaneerra nuti. Nu warra wal fuudhu mitiidhaantu wal fuudhuun qabdan jedhee ijoollee isaatti dabarsa malee bifa tuffiidhaan miti. Garuu yeroo ta'e sirni wayii dhufee itti fe'e jechuudha. Aayidooloojii isaatti fe'e uummata keenyatti tuffii godheetu sanatti fayyadamaa ture. Sun immoo ilaalchi sun jijjiiramuu qaba. Kun seenaa waggaa 20-30 durii sitti maa har'a garuu bakka sana hin jiru. Utuma inni intala koo ittiin heerumsiisu ilma koo hin fuusisu intalli isaas itti heerumte ilmi isaas hin fuudha. Wanti baay'een jijjiirameera jechuudha. Kun ta'ee jira jechuudha. Yoo fudhattee ilaalte as keessatti namni yaada isaa jedhamu namni gaa'ilaan alatti dhalate jedhamee dhiibame sun jechuudha. Haadha isaa xiinsammuu cimaan haadha isaatiin illee irra gaheera. Yeroo dhaqee hawaasatti makamu ijoollee wajjin taphatu irratti illee loogiin. Haadhi yeroo maleeftee. Dhiibbaa guddaan hawaasa keessatti uumameera. Akkuma nama tokko immoo jaalalaan qabameera. Sittiin heerumsiisu intala keenya jechuun mudateera. Qabsootti illee gaafa seenuti abbaa keeyyuun beektu. Waa'ee Oromoo gosa keeyyuun beektu. Waa'ee Oromoo maal haasofta faallee jedhamee dhiibbaan illee irra gaheera. Kan hundumaa garuu keessatti garuu qabsoo jireenyaa geggeessee lafa namni gaa'ilaan dhalate gahe hundumayyuu gahee agarsiisa jechuudha. Kitaaba kana keessatti. Qabsoon jireenyaa illee jira jechuudha. Kan irratti. Gaaffii gosa namni seenaa kooti siin jedhan jiru. Kanatti dhufuudhaaf dhugaasaa dubbachuudhaaf namni akkasittiin ifa baasee seenaa kiyya naan jedhe hin jiru. Garuu seenaa nama baay'ee bakka bu'uu akka danda'u waan ollaa isaatti arge. Ana namni naan jedhe hin jiru garuu ollaa kootti waan akkasii mudateera. Nama akkasiitiin akka jedhameera jedhee natti meera. Ana jedhee namni natti mubaatullee ollaa kootti kun na mudateera kan jedhudha. Natti himameera. Anis seenaa akkasii waan hin beekuuf naannoo keenyattis haa ta'u yuunivarsiitii yeroo gallullee dhiibbaa ijoollee irra gahu hedduutu jira sababa gaa'ilaan dhalachuutiin. Akkasumas immoo akkuma xiqqaas ta'e iddoo tokko tokkotti warri sun warra faaqiitii irraan fuudhinaa warri sun warra tumtuutii irraan fuudhinaa hin mudata wantoonni akkasii. Hagam ilaalcha kitaabni kun hagam ilaalcha hawaasaa jijjiirattee yaadda dhimma qeenxee kanarratti gaafa haasofnu keessattuu aadaa booddeetti hafaa hawaasa keessa jijjiiruudhaaf kitaabni kun dhiibbaa uumeerattee yaadda gara fuulduraatti bu'aa qabeessan taatee yaadda dhimma seenaa qeenxee kanarratti. Dhugaasaa dubbachuudhaaf kitaabaan wantoota dhiibbaa uumanii ilaalcha namaa jijjiiran keessaa kitaabni baay'ee tirataadha. Amma fakkeenyaaf wantoota
sirba faa yoo fudhatte sirba qeenxee tokko faa yoo fudhatte imma yeroo gabaabaa keessatti hojjettee yeroo gabaabaa keessatti nama hunda bira gahaa yeroo gabaabaa keessatti daqiiqaa 5 keessatti yaada isaa hubattee yaada isaa ibsata namichi. Atillee yeroo gabaabaa keessatti daqiiqaa 5 keessatti yaada isaa hubattaa fudhatamummaa isaas fudhatamummaa dhabuu isaas murteessita. Utuutiin barbaadin yoo karaarra deemte taaksii keessa deemte dhageessaa sooshaal miidiyaa yoo fayyadamte dhageessa si bira gahaa jechuudha utuutiin barbaadin. Kitaabni garuu akkas miti beektaa. Manaa baatee dhattee bitatta. Yookiin konkolaataa kee kaafattee yookiin taaksii qabattee deemtee mana kitaabaatii bitattaa. Mana kitaabaatii bitattee dhuftee immoo manatti galtaa. Dubbisuu jalqabdaa qabsoon jireenyaa jira fuula 5 6 7 8 dubbistaa inni abdaa. Yoo jabaa ta'e namni guyyaa atillee guyyaa 2 3 keessatti fixxee kaan ji'a tokko yoo jabaate ji'a tokko keessatti dubbisee fixaa. Kaan immoo jalqabee dhiisaa. Kaan immoo waggaa tokkos kan fudhatu jira. Kanaafuu tarii dhaloota boodaa irratti dhiibbaa uumuu danda'a. Yaada namaa jijjiiruu danda'a. Itti amanameera kun ofiishaalii itti amanamee hayyootaan qoratameeti kan beekamtii argate namni yoo dubbise ilaalcha namaa jijjiiruu danda'a. Garuu aadaan dubbisuu keenya booddeetti afaadha waan ta'eef ariifachiisaatti yeroo gabaabaa keessatti ilaalcha namaa yoo jijjiiruu baate illee yeroo dheeraa keessa ilaalcha namaa ni jijjiira. Adeemsa keessa yaada jedhuun qaba. Turtii keessa jijjiiruu danda'a. Turtii keessa yaada namaa akkasitti amana. Yeroo hawaasni Oromoo kitaaba dubbisuu irratti booddeetti afaa ta'e harkifataa ta'e kana keessa kitaaba peejii 460 ol barreessuun akkamiin? Dhugaasaa dubbachuudhaaf hin ulfaata. Kitaabni akkasitti yeroo ammaa kana kan dhugaa naa baame kan namoonni ragaa naa ba'an illee erga godaanni isaatii asoosamni dheeraan vooliyuumii amma kana qabu dhiyeenyatti barreeffameen beekuu yaada jedhu naa kaasaniiru. Kitaabni kun nama 100 keessaa namni 2 yoo dubbisee fixee hubate nama 2 hubachiisa namni 2 nama 2 hubachiisa haasaama keessatti haasa'u. Kanaaf hin giraajuwaalii siin jedhe kanaan jijjiirama fiduu danda'a. Aadaan dubbisuu keenya akka duubatti hafaa ta'e beekaa. Garuu dhugaana keessa jiru wanta na keessa jiru tokko lafa kaa'uun dirqama waan natti ta'eefan itti dadhabee barreesse. Bu'aa asirraa argattu illee muraasa. Mana kitaabaatti kennita. Manni kitaabaa persentii 30 akkas fayyadama. Isee mayyuu mosii kennamuun isaan gaaffiidha. Iseenuu gaaffiidha. Faayidaa irraa fayyadamee otoo hin taane tarii dhaloonni har'a dubbisuu lagate kun bor dhaloonni dubbisuu barbaadu immoo dhufuu danda'a amantaa jedhuun qaba. Kitaabni kun haa ta'u bor immoo akkaataa ittiin karaa salphaadhaan nama bira gahuu danda'u bifa fiilmiitti illee jijjiiramee nama bira gahuu akka danda'u nan amana. Har'a barreeffamee taa'u bor immoo haala qabatamaa addunyaan irra geesseen wal qabsiisee bifa fiilmiitti bifa waa tokko bifa audootti illee jijjiiree karaa salphaadhaan hawaasa bal'aa bira akka gahutti irratti hojjedha boru karaa jedhuun karoorfadheen hojjedhe malee dhugaadha nama hunda bira gahuu dhiisuu danda'a. Namni hundumtuu obsa qabaatee fuulamma kana dubbisuunis gaaffiidha. Garuu dhugaan jiru immoo na keessatti hafuun qabu karaa jedhuun hin barreesse. Kanaaf hawaasa bira gahu abbaan dubbisee abbaan gabaabuu. Haa ta'u akkan silas kaasa kitaaba kana keessatti waan hedduudha kan ka'e. Dhimmi qabsoo ka'eeraa, dhimmi jaalalaa ka'eeraa, dhimmi hawaasummaa ka'eeraa, siyaas dinagdeen hawaasa Oromoo as keessatti ilaalamuu yaadeera. Jiyoogiraafiin yookaan immoo haalli teessuma naannoo Wallaggaa kun jirus kaasuuf yaaltee haga Jimmaatti deemtee. Wal qoqqoodiinsa hawaasa Oromoo waan qalbii naate keessaa tokko hawaasni ganda akkasii hawaasa lafa akkasii maaltu si mudatee beekame kanaan wal qabatee yuunivarsiitii irratti waan hedduun nu mudataa ture. Ijoolleen ganda akkasii ijoolleen ganda kanaa immoo akkasii dhimmuma faaqii sila jechaa turre. Waan akkasii maaltu si mudatee beekaa kitaaba kana keessatti baay'ee barreeffame waan ta'eef. Dhugaasaa dubbachuudhaaf seenaa dhugaadha as keessatti kan barreeffame seenaa qeenxeen uumeen jira. Seenaa dhugaan akkasii wal qoodiinsi gandaan godinaan wal mudachuu wal qooduun na mudateera. Rakkoon akkasii tureera. Yeroo yuunivarsiitii barannu jechuudha. Eenyu wajjiniinu nan jiraadha. Abaluu Oromummaa irra darbee namummaa nama wajjin jiraatta. Garuu ilaalchonni tokko tokko akkamitti abaluu wajjin deema, abaluu wajjin jiraata, wanni akkasii jira.
ati akkasii, ati Wallaggaa, ati Shawaa, ati akkasii kun waanuma jirudha. Garuu akkas ta'uu hin qabu. Tokkummaa kanarratti faarfameera, sirbameera, namni illee itti wareegameera. Kitaabonni hedduun barraa'aniiru. Waa'ee tokkummaa irratti jechuudha. Kitaabni barreeffameera, weellifameera. Irbuun Shinniggaa irrattis namni wareegameera. Wanta baay'eetu ta'e. Irbuun Shinniggaa humtiyyuu kan humti inni kaafame yaadatamuuf iyyuu tokkummaan akka jabaatu. Tokkummaan akka jabaatu. Tokkummaan keenya garuu wal qoqqoodiinsi keenya garuu rakkoo qaba. Yoo fudhannee ilaalle qabsoo irratti maaltu ture yeroo maaster pilaanii falma sana geggeessaa turre. Maaster pilaanii naannoo Finfinneeti. Naannoo Finfinneeti kan beeku. Garuu naannoo magaalota naannoo Shaggar amma jedhaman kanaadha. Garuu Dambidolloo taa'ee Shaggariin kan hin beekne dhimma maaster pilaaniitiin nama meeqatu du'e, nama meeqatu wareegame. Harargee taa'ee waa'ee Shaggar guyyaa tokko kotteensaa seenee kan hin beekne nama meeqatu du'e. Arsii taa'ee Boorana taa'ee nama meeqatu du'e. Jira. Karaa kanaan gaafa laaltu jechuudha. Waliif dachee ofiitiif Oromummaadhaaf qabsaa'uun tureera yeroo sana. Tokkummaan sanaantu jijjiirame kun dhufe. Walitti dhufameera tokkummaan jechuudha. Walitti dhufameera dhukkubsateera jechuudha. Sababii asii namni tokko tuulamarraa du'eef maccaa dhukkubsateera. Maccaa yoo namni du'e tuulamni dhukkubsateera. Haaloo kanaan walii dhukkubuutu ture. Hoo jedhamee gaafa tokko ta'u ayyaanni Oromoo tokko ta'ee akkuma irra deddeebi'amee dubbatamu rasaasa tokko malee sirna uummata kana miidhaa ture bakka itti galcheera jechuudha. Tokkummaan humna akkasii qaba. Tokkummaan yeroo sana ka'e sun utuu itti fufee ganaa wanta gurguddaa baay'eetu hojjetama jechuudha. Wanta gurguddaa baay'eetu hojjetama. Garuu darbee darbee ni jiraata rakkoon akkasii. Faayidaadhaan wal Oromummaadhaan wal qabsiisanii. Faayidaadhaan wal qabsiisanii. Kun hin jiraata. Har'allee hin jiraata. Hin jira haalli kun yeroo sooshaal miidiyaa irraa wal arrabsan hin argina. Akkasii jedhanii wal arrabsan. Warroonni akkasii kun warroonni sammuun isaanii gandummaadhaan xaxamee jiru kun uummata Oromoo illee bakka hin bu'an. Bakka hin bu'anii yaada mataa isaanii, intarestii mataa isaanii warra maddisiisanidha malee warra Oromummaa qaban illee Oromummaa qabu illee jedhee yaadu namoota akkasii. Kanaaf tokkummaa sanarraa barree tokkummaa keenya yoo jabeeffanne wantoota gurguddaa hojjenna jechuudha. Yeroo sana tokkummaa walitti dhufte sun jabaattee bu'aa buusteetti ammallee tokkummaa keenya yoo kunuunfanne gaariidha. Wal qooduun akkasii kunuutu hafee. Dhimma sooshaal miidiyaa kaastettaa mee sooshaal miidiyaa irratti dargaggoonni hedduu jiru namoota hedduu jira itti fayyadamiinsi sooshaal miidiyaa keenya illee baay'ee gadi bu'a. Wantoota darbaniif jennee waan hin dabarre waliin jechaatti jira sooshaal miidiyaa irratti. Ergaa maal qabda akka barreessaa tokkotti erga sooshaal miidiyaa tuqxee asumaan ergaa dabarfattee akka dabartu barbaade. Sooshaal miidiyaan dhugaa isa dubbachuu hin ta'e faayidaas qaba akkuma faayidaas qabus miidhaas qaba. Qabsoo Oromoo keessatti sooshaal miidiyaan nuuf keessumaa uummata Oromootiif feesbuukiin seenaa guddaa oolmaa guddaa nu biraa qaba. Maaliif yeroo sana seeraan itti fayyadamne waan ta'eef jechuudha. Qabsoodhaaf itti fayyadamne. Waamicha tokkummaatu ittiin geggeeffamaa ture yeroo sana sooshaal miidiyaadhaan. Waamicha tokkummaatu ittiin geggeeffamaa ture. Ka'in kaanaa jennee waamicha tokkummaa wennee wal waamnee jaalalaan itti wal affeeramaa ture. Har'a garuu yoo fudhattee gaaddisa marii keenya ture. Feesbuukiin oolmaa guddaa nurraa qaba. Har'a garuu yoo fudhattee ilaalte sun jijjiiramee ittiin wal arrabsuuf, ittiin wal xiqqeessuuf, ittiin bakka sittiin tolu. Yeroo ammaa kana beekaa ittiin xiqqeessuuf, inni kaan immoo utuu beekumsa hin qabaatiin ittiin beekamuuf bakka wantoota uummata Oromoo madaalle jechoota uummata Oromoo madaalle fa'aa kan inni dubbataa jiru jechuudha. Utuu hubannoo hin qabaatiin itti fayyadamaa jira uummanni keenya. Sooshaal miidiyaatti hubannoo qabaatee faayidaadhaaf yoo itti fayyadame gaariidha. Odeeffannoon wanni si fayyadu odeeffannoon nama fayyadu tokko salphaatti addunyaa wal gahaa gaariidha. Akkuma kana wanta nama miidhu, wanta saayikooloojii namaa miidhu, wanti sammuu daa'imaa miidhu namoota gosa adda addaa keessa jiraatantu ilaalaa safuun illee yeroo itti badaa jirutu jira jechuudha sooshaal miidiyaa irratti. Safuu hin eegu namni Oromummaa duudhaa Oromummaa ganamaa yeroo inni gadhiise kabaji dhibeera sooshaal miidiyaa irratti yoo fudhattee ilaalte wal kabajuun hin jiru wal jalaa yaa'insa eeguun hin jiru. Kanaaf itti fayyadama sooshaal miidiyaa keenyaa waan gaarii qofaaf waamicha tokkummaatiif jaalalaaf hubannoodhaaf wal barsiisuudhaaf wal hubachiisuudhaaf
jaalalaaf tokkummaadhaaf itti fayyadamnu. Sanas ta'e kana garuu yeroo itti fayyadama sooshaal miidiyaa keenyaallee daangaa yoo itti koone gaarii ta'a jechuudha. Ganama hirribaa kaanee isuma ilaalaa oolla taanaan hojii dhiisnee kitaaba dubbisuu dhiisnee isuma ilaalaa oolla taanas dhiibbaa waan qabuuf haala itti fayyadama keenya gaarummaadhaaf haa fayyadamnu. Yeroo itti fayyadama keenyaas sagantaa itti baafannu daangaa itti godhannu jechuun barbaada. Tole galatoomii egaan kabajamtoota hordoftoota keenya kan daawwachaa jirtan Qubee TVdha. Qubee TVdhaan immoo Borii Fambaacaa waliin turtii taasisaatti jirra. Kitaaba isaa Sa'a Abidda Dhaltee irraati kan nuti haasaa jirru. As keessas immoo ergaa dhalootaaf ta'a hawaasaaf ta'a jedhudha kan nuti dabarsaatti jirru. Yeroo gaarii qabaachaa irra jennee abdanna. Isinis yeroowwan hafee akkasuma nu faana turtan abdii qabna. Yeroo gaarii dabarsaa irraa kitaaba keerras waan gaarii kaasaa irraa dhalootaafis waan gaarii dabarsaatti kan nuti jiru. Kitaaba kana keessatti waa'een jaalalaa ka'ee jira. Haalli itti keessattuu bara kana ibsadhee yaada. Bara sana keessa taa'e yeroo ammaa ibsadhee yaada. Akkasiin itti jecha maatii irra dabartee, jecha hawaasaa irra dabartee, mucaan kun gaa'ilaan dhalatuyyuu malee an wajjin jiraachuun qabaanis nan jaalladhattee bifa sanaan deemte jaalala kana keessatti waan baay'ee barsiisuu barbaadde jedhee yaada. Tariis dhugaas ta'uu danda'a. Mee waa'ee jaalalaarraa nuukaasii ofii keetiis gaa'ila qabdamoo akkamii haalli fuudhaaf heeruma kee kan jedhu socho'aa itti nu dabalta. Baay'ee bareeda. As keessatti akkuma tikaaste jaalalli jira, siyaasni jira, hawaasummaan jira. Wantoota baay'eedha. Asoosama jechuun ijaarama yaadota garagaraati waan ta'eef achi keessaa qeenxeedhaan jaalala gaafa laallu jaalala gosa hedduutu jira. Jaalala gosa hedduu keessaa jaalala roomaantik laaf isa jedhamu sana na gaafatte natti fakkaata. Roomaantikidha. Churchii keessatti jaallate. As keessatti jaalala gaafa jennu jaalala isa gara gaa'ilaatti geessu yookiin roomaantik laaviidha. As keessatti kan ibsame. Yeroo hedduu maaltu jeeqaa jira seeti addunyaa kana namni har'a wal fuudhee gaafa torbee walii kaa guddate ji'a tokko ji'a ja'attis har'as walii kee guyyaa lammaffaatti sadaffaatti kan walii gullee jira. Atirikiin akkasiillee jira sooshaal miidiyaa yoo hordoftee ilaalte. Kun maals yoo jettee ilaalte miira yookiin hawwii qaamaatii fi jaalala isa dhugaa kana walii adda baasanii beekuu dhabuudha. Jaalala dhugaa gaafa jettu suuta nama tokko argitee erga argitee booda waliin haasoftee wal hubachiiftee maalummaa isaa bilcheessitee bakka eenyummaa isaa bartee eenyummaa kee baree suuta kan nama qabudha jechuudha. Suuta akkuma diimii ibiddaatti ka'ee kan boba'uudha jechuudha. Qaanqee xiqqoorraa ka'ee kan boba'uudha jechuudha jaalala dhugaan. Fedhii sammuu qabaa, hawwii qaamaa qabaa, fedhii qaamaa qabaa, gara laafummaa qabaa, wal danda'uu qabaa jaalalli dhugaan jechuudha. Wal kabajuu qabaa. Muufii qaba. Muufii qaba. Wantoota muufii sana wal danda'uu qabaa. Wal miidhuu. Kana jechuudha. Jaalalli inni miiraa gaafa fudhattee ilaaltu garuu har'uma wal argitaa, har'uma boba'aa akkuma yeruma sana dhaamaa jechuudha. Kana kan rakkoo fidaa jiru. Kanaan wal qabatee ani nama gaa'ila qabuudhaa. Fuudhee ijoollee sadiin qabaa magaalaa Mojoo keessa waliin jiraachaa jirraa. Akkaataan itti see fuudhellee akkaataan itti see jaalladhellee adeemsa keessa wal barree erga hiriyummaa isa kan biraa best friendii irraa gara kanatti kan jijjiirameera jechuudha seenaa jaalalaa keessatti. Kanaaf hariiroo gaarii qabna. Hariiroo gaarii qabna turre kaleessas har'as hariiroo gaariidhaan ijoollee horannee wajjin jiraachaa jira jechuudha. Maaliifin sii kaasee sooshaal miidiyaa irratti namoonni dhimma gaa'ilaa barsiisan gaa'ilan qaban. Namoonni dhimma jaalalaa barreessan jaalala nama hin jaallatan yookaan akka barreessan akka dubbatan sana miti. Kanaaf boriifan waan barreessee jiraataa jira yaada jedhu kaasuufini maaliif dhaloota barsiisna asirratti wanta ta'eef. Haa ta'u kan biraan kitaaba kana keessatti wanti naaf hin gallees jira. Hawaasaafis tarii galuu dhiisuu danda'a jedheen yaada. Kitaabni kun jijjiiramaan dura taateewwan ta'an irratti akka inni xiyyeeffatu. Jijjiirama asitti homaa tokko akka keessa hin jiru. Kakatteetti seentee.
Maaliif akka jechuu barbaachisa? Asoosama haga ta'e dhugaa qaba, haga ta'e immoo uumtee qaba. Maaliif akka jechuun barbaachise? Kitaaba kanan akkas jechuu barbaachisee fi baay'ee kitaabni kun kitaaba kanarra guddaa ture. Kitaaba kanarra guddaa ture. Gaafan maxxansuuf ka'u xiqqoo baay'ee waan guddateef kutaa lamatti paartii lama gochuun dirqamanitti ta'e karaa gulaaltota kootiitiinis jechuudha. Kanaaf kitaaba kana ergan barreessee booda akkamittan kutaa lamatti qooda kan jedhu yaade gulaaltota kootiin hin mari'adhe. Kanaaf haga jijjiiramaatti kutaa tokko kutaa lammaffaasaa immoo jijjiirama booda wantoota ta'an kanaaf seenaa dhugaa hawaasa keessa jiru haala dinagdee isaa, haala hawaasummaa isaa, haala siyaasaa isaa maal ture kan jedhu immoo jijjiirama booda wantoonni jiru kutaa lammaffaadhaan itti fufaa. Hin xumuramne kitaabni kun itti fufaa jechuudha. Kanaaf kitaabni itti aanee dhufu jijjiirama booddees uumtee wayiin uumamee barreeffama jechuudha. Akkasitti itti fufa. Barreeffamee illee jira, kan barreeffamaa jiru illee jira. Yeroo maxxanu garuu hin beeku itti fufaa jechuudha jijjiirama booddees wanti jiru. Kanaaf abdiidhaan eeggan. Mee baay'inaan akkan silas kaasaa ture seenaawwan Oromiyaa lixuma jedhama Jimmaanis gara Maccaa kana baay'inaan kaasteetu kan jirtu. Mee jaalalli warra Maccaa warra biraaf qaban akkamittiin ibsita? Yeroo Wallaggarraa baatee Jimmatti hidhattee barattu ijoollee iddoo garaagaraa amma immoo Mojooyyuu jiraachaa jirtu. Mee hawaasummaa irratti kaka'umsa gamtu jira gara Maccaa tokkummaa Oromoo keessatti. Gaaffii baay'ee bareedaadha kan itti na gaafatte. Duratti waa'ee tokkummaa Oromoo haasofnee turre. Tokkummaa Oromoo irratti abaluu achitti dhalate, abaluu asitti dhalate, abaluu Maccaa, abaluu Tuulamaa, abaluu Kiristaanaa, abaluu Musliimaa warri jedhu kuni nu warra hin baranne jennu kanaadha. Nu warra hin baranne jennee sooshaal miidiyaa fayyadamnu malee hawaasni keenya ilaalcha akkasii hin qabu. Inni Maccaa jirus, inni Tuulamaa jirus, inni Ituuf hin banna jirus hawaasni keenya Oromoon ilaalcha gandaan wal qooduu hin qabu. Inumayyuu nan beeka keessatti dhaladhee waan guddadheef hawaasni Maccaa jechuudha. Kitaaba kana keessatti illee tuqeera natti fakkaata. Ati namni Tuulamaa tokko yoo gara sana dhaqe hojiidhaaf jechuudha. Dursiyyuu isaaf kennama. Maaliif keessummaadha jedhama. Kabajama. Maaliif nama mana kee dhufe ati? Nama mana kee dhufeef dursa kennita. Keessummaa mana kee dhufe tokko warra maatii kaatee teessistaa dursa isaaf kennita jechuudha. Keessummaa mana kee dhufe erga nyaateeti ijoolleen illee kan nyaattu. Akkasitti guddanne maatii keenya keessatti jechuudha. Kabajni hawaasni keenya Maccaa gosa Oromoo biraadhaaf qabu kana jechuudha. Iddoo guddaa kennaaf, kabaja addaa kennaaf, keessummaadha jedha. Firan qabu jedha. Nutu fira ta'uufiitu irra jiraata jedha. Asis yoo dhufte Tuulamaa keessas jiraadheen beekaa ilaalcha kana qaba. Kabajaa guddaa nuuf qaba. Ilaalcha guddaa nuuf qaba. Obboleessa akka maatiitti nu ilaala jechuudha. Uummata sanaaf illee kabaja qaba. Achi uummanni kun wal keessa jiraata. Uummanni Maccaaf Tuulamaa wal keessa jiraata. Wal kabajee walii wajjin jiraata. Baadiyyaa keessa yoo fudhattee ilaalu. Wal kabajee. Wal fuudhee walitti heerumee walii wajjin jiraachaa jira jechuudha. Wal fuudhee walitti heerumee wal kabajee sooshaal laayifii hawaasummaan isaa walitti dhufeenya guddaa kan qabudha jechuudha. Walii wajjin nyaataa, walii wajjin dhugaa, gadda irratti gammachuu irratti illee waliin hirmaatee walii wajjin jiraataa jiru jechuudha. Hawaasa Maccaa, hawaasa Sikkoo Mandoo, gosa Oromoo hundumtuyyuu hawaasa keenya keessatti wal kabajanii walii wajjin jiraachaa jiru. Tokkummaan wal arrabsuun eessarratti? Sooshaal miidiyaa irratti nu warra hin baranne jennu kana biratti mul'ata malee hawaasni keenya kabajaaf jaalala guddaa waliif qabachuudha. Inni Maccaa isa Tuulamaatiif, inni Tuulamaa isa Maccaatiif, inni Sikkoo Mandoo isa Tuulamaatiif, gosni Oromoo hundumtuu kabajaaf jaalala wal biraa qaba. Isa dhugaa, isa riyaalii jiraatamu jechuudha hawaasa keessa gaafa gallee ilaallu. Garuu nuti faayidaa irratti, aangoo irratti, beekamtii irratti, wantoota tokko tokko irratti wal dhiibuun hin jiraata jechuudha. Rakkoon nu bira jira malee hawaasa keenya bal'aa, abbaa keenya, haadha keenya bira hin jiru jechuudha. Hawaasa baadiyyaa keessattuu hin jiru. Hiddi isaa lafa qabataadha tokkummaan isaanii. Warra sooshaal miidiyaa irratti. Waan amma kaastarraa wanta yaadadhe torbee tokko dura gara Karrayyuu deemnee turre. Karrayyuun sirna
gooba dabarsuu qaba waggaa lama. Eeyyee. Seenaa namatti toludha. Kitaaba kee gara dhufu ittaanu keessatti itti dabaltadhe yaada. Galatoomii. Karrayyuun waggaa lama aangoo kennuuf jedhu dura gadaatti ofirraa dabarsuuf yeroo jedhu waggaa lama dursuudhaan gooba kenna. Goobni kun immoo akkati bulchiinsa shaakaltuuf akkati maal jettuuf. Achi deemnee turre baadiyyaa Karrayyuu keessa Fantaallee deemnee hawaasni osoo hin nyaatin. Seenaa asoosama miti wanti nuyaasaa waan torban lama duraa. Karrayyuutti Oromoo miti warri biraan namni biraan sabni biraan dursa bakki bultii bakki nyaataa erga mijatee fi booda warri biyyaa ala bakkeerra kan isaan bulan. Gaafa inni kun asii foon diimina muree nyaatu isaan achi shiroodha kan isaan nyaachaa turan. Dhugaa dhalaa kun torban lama dura waan ta'edha waan ta'eef sooshaal miidiyaa kana gaafa ilaaltu baay'ee si gaddisiisa. Hawaasni dhugaan akkasitti wal jaallata. Wal jaallachuu qofa miti si'uma isaa maqaa balleessaanii jiru. Si'usuma wal qoqqoodaa jiru iyyuu jaallatee jaalala si barsiisa. Waan guddaadha. Seenaan akkasii yoo qoratame kitaaba ittaanu keessatti galallee baay'ee waan namatti toludha jedhee yaada. Waan hedduu kaasuu dandeenya. Qabsoo Oromootiin wal qabsiisnee, jaalalaan wal qabsiisnee, akkas lakaasnee gaa'ela dhalachuu, aadaa booddeetti afaadhaan wal qabsiisnee waan hedduu kaasuu dandeenya. Yeroo keenya waliin deemuudhaaf garuu gara golobbiitti fidaa jirra. Dhaamsa yoo qabaatte carraansii kenna. Kitaaba kee dhufu abdiidhaan eeggannaa. Anan gan dubbisetti jaalladheera. Waan bareedaatu keessa jira. Dhaamsa yoo qabaatte hawaasa Oromootiif carraasiifa kennu gara golobbiitti hafinu. Dhaamsa bal'aa yoo qabaachuu baadhe uummanni Oromoo dhaamsi koo inni guddaan tokkummaan isaa haa cimsatu kan jedhu yoomillee dhaamsa kooti. Inni kan biraan wanni hundumtuu sababaaf bu'aa qaba. Amma fakkeenyaaf anaafatti teenyee haasaa jirra addunyaatti mul'annaa. Kaameraamaaniin keenya garuu nu wajjiniin hin mul'atu. Mul'achuu keenya bor mul'achuu keenya addunyaatti gaafa sooshaal miidiyaadhaaf mul'annuu fi ogeessa kaameraa keenyatu jira inni mul'atu. Jiraachuu keenyaaf namoonni baay'een aarsaa kaffalanii lubbuu isaanii jechuudha. Muka dheeraa ol dheeraa tokko gaafa ilaaltu hidda gadi fagoo biyyeedhaan haguugamee jirutu jira kan hin mul'anne jechuudha. Akka mukni sun dheeratee fagootti mul'atuuf hidda gadi fagoo hin mul'anne awwaalamee jirutu jira. Gamoo dheeraa tokko gaafa ilaaltu bu'uura gadi fagoo hin mul'anne tokkotu awwaalamee jira. Kan hin mul'anne jechuudha. Nuti sarara carraa argannee mul'anneerraa baay'een isaa carraa argatee jiraataa jira. Garuu jiraachuu isaatiif kan mul'achuu isaatiif kan dhokate illee hedduutu jira. Isa yaadachuu qaba. Jiraachuu isaatiif kan du'e illee hedduutu jira. Isa illee yeroo hundumaa yaadachuu qaba. Kabajamuu isaatiif kan salphate hedduutu jira. Yeroo hundumaa isa yaadachuu qaba. Jireenya har'a jiraachaa jiruuf sababoota kan ta'e gaarummaa har'a nuyi argaa jirruuf kan baay'ee miidhame hedduu jira waan ta'eef yeroo hundumaa isa dagachuu hin qabnu. Mul'achuu keenyaaf maaltu sababa ta'e jiraachuu keenyaaf eenyutu sababa ta'e jennee yeroo hundumaa duuba keenyaa yaadannu waan jedhuun qaba. Ogbarruudhaan wal qabatee garuu uummanni Oromoo hundumtuu guddina ogbarruu irratti xiyyeeffate. Sabni ogbarruu hin qabne miidhamaadha. Yoo xiqqaatetu dubbise. Yoo xiqqaatetu dubbise. Ogbarruu Oromootu guddise. Yoo xiqqate. Waan guddaan irraan eegamu namni miliyoona 60 dhamu kanarraa miliyoona 30 yoo kitaaba bitee dubbise hin ga'a. Kana uummata iyyuu hin eegin. Barreessitoota Oromoo iyyuutu kitaaba walii bitanii dubbisanii gahaadha. Waldaa barreessitoota Oromoo qabna miti. Nama 300. Isaanumtu uummatumtu haadhiisume. Nuumti warri miseensota waldaa barreessitoota Oromiyaa taane kun jechuudha. Kitaaba walii amma binnee dubbisaa irraa nu gaaffiidha. Kan uummataattutu gadi hin bu'in jechuudha. Kana gara hawaasa bal'aattutu gadi hin bu'in. Nuumti warri barreessitoonni iyyuu kitaaba keenya binnee dubbisnu. Hawaasnis Oromoon kitaaba hin qabu. Kitaaba uummata Oromoo madaalutu barreeffamaan jiru jennee dubbachuurraa mee binnee dubbisnu. Kamtu uummata Oromoo madaalaa kamtu immoo madaalu. Isa madaalee jajjabeessuu. Isa madaalle immoo gorsanii akka inni madaalu gochuuf iyyuu jalqaba dubbisuun barbaachisaadha waan ta'eef haa dubbisnu ogbarruu Oromoo guddisnu dhaamsa jedhu qaba. Tola galatoomii ulfaadhu nus asitti argamte karaa dheeraa kana deemtee Finfinnee dhuftee nu waliin turtii taasisuu keetiif guddaa si galateeffanna yeroo biraa carraa argannee waliin naasofna abdii jedhu qaba hojii biraadhaan walitti waan deebinuuf yoo umuriin keenya dheerate
Galatoom ulfaadha. Atis galatoomii carraa kana naa kennitee ergaa dhalootaaf akka dabarsinuuf carraa kana naa kenniteetiif guddaa godheen si galateeffadha. TV qubee immoo yeroo hundumaa isin faana jirraa isin jajjabeessinaa jabaadhaa jechuun barbaada. Galatoom. Galatooma. Egaan kabajamtoota hordoftoota Qubee TV kan daawwachaa turtan Qubee TV irraa qophii barreessaa Boriifam Baacaa waliin taasisneedha. Qophii keenya kanaan wantoota hedduu kaasneerra jenneetu abdanna. Kitaabicha immoo akkasiin dubbistaniif waa xiqqoo irraa kaasnee dubbannee jirra. Kitaaba baay'ee jaallatamaadha. Yeroo tokko jalqabdanii ennaan hanga xumurtanitti kan isin hin dhaabsisne waan ta'eef kitaaba kana bakkeewwan kitaabni itti gurguramu hedduutti argachuu dandeessu. Akkasiin bitattanii dubbistanii yaada isaa immoo warra dubbistan immoo yaada isaa koomentii keenya irra akkasiin nuuf keessan abdii qabna. Waan nu hordoftaniif galatooma ulfaadhaa. Mubaarak Bashir kan qophii kana qindeessuun isin faana ture. Nagaatti.